inni siiniin haftu kun keessattuu onnee na booji'e baay'ee natti tolti. Nan jaalladha baay'een jaalladha. Biqiltuu immoo dhugaa dubbachuuf isa rabbina argu akka obboleettii kootiitti tan jaalladha. Bakka hiriyummaa umasii kanatu natti tola. Hiriyummaa gaafan jedhu. Aboo waan isin yaaddu beektu qalbii biqiltuullee eegin cabsini ati yoo dhabdallee lamaanuma dhabuu fi hooyya malee amma jidduutti rakkatte dubartiidha lamaanu. Lekki doktor. Anaaf biqiltuun doktor. Sabbaa taalikoo itti dhagayamaa bargitee tan maqni deddeebitee si jaalladha teeri tanan obboleettiin qalbii isii maaliif beekte juwwaa hina asaba biqiltuu afaan isiin laaltama keessa isiin beekta. Anaaf isii yeroo baay'ee waliin haasa'u. Maali beektaa doktoraan jaalallee ni qaba waan taateef isa waliin hariiroo obbolummaa malee waa biraan qaba. Bakka bultii ta'e ati jaalallee qabdaa? Sanuu nama naannoo keetiiti. Kafoon booyyee nyaata wayii dagate gurbaa gandaa akka faarsu callisee silaalu kan dubartii tokko akkatti lolaa jirti. Badataan jedhiin maafira kiyyan taane obboleessa kiyya maan taane naannoo kiyyaa miti. Doktor Biiftuu ammasitti qabbanaa'e. Aga silaanutti rindumaan nurarraaf taatis biqiltoota jaalallee qabu. Qabbanaa'ee kunoo intaloon jaalallee qabdi biqiltuun jaalallee qabdi Biiftuu. Sitti fure? Doktor. Ana afaan Oromoo dubbataara miti? Eshi. Dhimmi isiin jaalallee qabaachuuf jaalallee dhabu waan biraati. Eshi. Kun dhimma dhuunfaati. Walaloodhuma san keessaa maqaan jarri biqiltuu koo qorataa koo jedhan sun akka gadi hin dhiifamne hawaasaaf. Ana qofa bas. Situ filata ka obboleessa kiyya. Takka ana takka san dhiisu jette fiidhamu. Amma doktora waa tokko qofan si kadha. Biqiltuudhuma kana naa kadhuudhaan kan koo rakkoo hin qabu maqaa kee nama jaallattullee hiriyaa kee haa ta'u maqaa nama jaallattuutiin jijjiireedha naa kadha. Biqiltuu moo? Jechuun amma maqaan kee akkachi keessatti waamamneedha amma kan maqaan shamaraa akka waamamu maqaan kee akka waamamneedha. Bakka maqaa keetii. Biqiltuu bara kuni maqaa isiin baafatte malee ka paaspoortii yoona Khadija Faaxuma bara. Kuni maquma kiyya kan maatiin naa baase. Paaspoortii illee moo? Wallaahi. Ayyo. Fidi hiriyaa jaallattu wayii fidi maqaa sana ati si gaanu gargaaruu qabda kan maqaan kee erga jibbame maqaa hiriyaa keeti. Hiriyaa jaallattu gaafa jirtu yaani amma fakkeenyaaf ati bakka maqaa koo ishee yoo butte yaani bakka maqaa kee jaalallee gosa sana buusu akkasii. Doktori isiniin galee wanta isiin jettu. Naa galee amma isin sadiinuu kida rakkoo walirraa qabdan. Rakkoon qabu doktor. Amma laalaati. Maqaan koo rakkoon qabu. Laalaati takka fayyaalummaa qabda. Takka ijoollummaa sitti jira takka jaalalan beektu malee. 100% shamarri lamaanuu si barbaada si jaalata. Rabbi sirra haa ibsu. Anamma jara lamaanii miti siin du'aayii godha. Igalee. Hamzaa shimnaa fidatta qara'u kan jinniin fakkeessee bar sheexanni kun al tokko ta'u gaafa si mokkoru koo callisee humna namni si jaallachee yoo jinniin fakkeessee irraa ba'u kaniyyuu didan hin jaalladha. Kaniyyuu didan. Kaniyyanii. Jaalladha maal nutti qaraa nama natti qaraa kan hin dhugaa dubbachuuf Hamzaa si jaamee barbaadna dhufanii qara'u qabu. Tiyyuu kan itti qara'amu situ sirri hin jiru. Kan itti qaraasifamuu qabu si. Sitti qaraasifamuu qaba. Si mataan bukkiis hin jiru. Jaraa miti.
Anis nama natti qara'u hin barbaadu. Maal ta'eera yaani noormaalii haasaa jira. Amma isin lamaan itti qaraasisaa gurbaan likki hin jiru. Eessatti itti Ilaan qara'u? doktor Inni Saawudii jira, Dubaay jira, isin Beeruut jirti. biqiltuu amma ani dhugaa dubbachuufi sin jaalladha baay'ee si kabajaa hin beektaa. No, ela waan Garuu akkanaan. doktoriin Ani bultii keessa doktoriin dhabuu hin danda'u. Yoo miira Sababa kitaabichaa qabaatte na waliin hin deemin. Ani nama of ta'u malee nama sodaataa hojii keessatti of ta'uu barbaadu ofitti amanamummaa barbaachisanii wayi. Sodaataa akkas jajallachuun fedhan qaxxannee deemnee dhufnee as geenye qaxxannee amma xumuru yoo sodaata akka malee itti nan fufa jette rakkoo hin qabu. Yoo immoo haala kanaan itti deemuu hin danda'u yoo jette rakkoo hin qabu. Sunis deebii gaarii maaliif jennaan ani waan itti ta'ame takka ofii kiyyaa waan irribatti dhabee hojjedhe takka eenyummaa kiyya waan dabarsee nama biraatiif laadhee maqaa namaatiin waamamee awwaaluuf hin qabu. Karaa gabaabaa jirti. Yoo ofitti amanamummaa jechuun miira sodaa qabda taanaan rakkoo hin qabu jechuudha. Ati osoo qabsoo galmaan hin gahin maaliif jaalala kenname? Qorataa baadama. Animu Qabsoo biqiltuu wajjin jalqabde osoo bu'aa firiisiin argin maaltu jaalala keessa si galchise? anaaf doktor biiftuuni har'a waggaa 4 bara 2021ti kan nuti gaafa walitti dhufnu jaalala sirraa na qabe jennee jaalalumaan walitti dhufne haga har'aatti miidiyaan akka nu beeku illee barbaannee hin beeknu takka reef nurratti baru. Biqiltuudhaan immoo waggaa tokko reef waggaa 3 dursiti jechuudha. Doktor Biiftuu waggaa 3 biqiltuu dursiti erga wal barre. Amma ergasii isa nu walaleessinu isa nu wajjin hojjennu cal jettee uma ilaalte Doktor Biiftuun. Amma wanti dubbii ta'ee wanti dubbii kaasee walaloo si amma qorataa koo jettu siinan jalaa ookoo jedhu sanatu dubbii taate. Malee jaalladhee anyway dhaggeeffadhu walaloon deengandatu walaloo ka darbee caalu bar walaloo waggaa kanaa yoo ol deebisnee ilaalle kanaa oli gaafasi gurrashee jala biyya bishaa yaa'ee ta'ee raftee ribni fudhate ta'ee I don't know. Habibti soori na arrabsu jirta bar. No asii warra koomentii barreessan dubbii. No. Ila biqiltuu dhiifama naa godhi. Doktoratis dhiifama naa godhi sin lamaanuu. Dhugaa dubbachuu fi doktora Aslii Soddaa kabajamaa akkanatti of bira keenye silaa wanta tokko murteessuu qabna. Namni akka doktora Aslii dhufee waan kanallee murteessu hin jiru. Minna godha doktora Aslii erga duriitiin dubbii isaanii kana natti tola. Dubbii qulqulluu kana dubbatu. Yeroo kaan miira keessa galanii tokko dhukkee irraa kaasuun inni suni miira laa. Garuu yeroo tasgabbaan dubbii qulqulluu kana qat godhanii dubbatu. Amma doktora Aslii yoo dubbii keenya kana nuun fitin doktor Biiftuudha isaan akka obboleessaa akka abbaa akka hiriyaa akka waa hundaa kenneera. Durnatti dubbii gaafte natti miti. Nama dubbii beeku. Yoo isaan dubbii fixanii waan tokko irra nu ga'anii hin deemin dubbiin keenya hin dhumu fixuu qabna jechuudha. Doktor Aslii isa gama doktor Biiftuutiin jirus isa gama biqiltuu jirus isa gama koo jirus akka namni tokko hin miidhamne akka isin miidhamne akka isaanis hin miidhamne miidhaa xixiqqoo wayi miidhamuu rakkoo hin qabu nu sadanuu jechuudha. Xixiqqeessinee miidhamna. Nu miidhaati xixiqqeessaa nu miidhaati rakkoo nu gidduu jiru fura akka walalichi ba'u godha akka inni ba'u yookaan akka inni dhaabbatu bakka jaarsatti kennineerra jechuudha. Akka rakkoo inni bakka sanitti situ dheedhidha kaa'amma miidhaa guguddaa hambifnee miidhaa xixiqqoo akka miidhamtanitti waan kana walitti maach gochuuf firoomtuuf situ dheedhidha ammallee bilchaa sitti himee baradha. Abshir nan miidhamaan dhugaa dubbachuuf.
maal miidhamtanii nan bilchaadha jedhi. Hajii tole nan bilchaadhas. Eeywa. Saniif immoo akkamtu furmaata. Furmaanni jiru maa inni mucayyoo tanallee wajji ifaajjee tanallee hin jaalatte waan ta'eefi akkam godhuu qabdaati akkam godhuu qabda beektaa sila lamaanuu carraa kanatti fayyadamtee lamaanuu fuudhu eegala miti Hajii. gaafa lamaanuu fuute laalamma biyaansi anillee walaloomaa wajjin baasuu dhabee jetteetuma xiqqashoo biiftuu miidhamti malee tana wajjin guyyaa walaleessaa oolte biiftuu halkan tabsiisaa bulta. Maachi tayaa jechuudha. Wanti doktor jedhan hundi fudhatamuu qaba kana. No. Wanti doktor asiriin jedhani doktor biiftuu. Wayye. Haasaa jaarsatti kenne jaarsi dubbii fixeera. Dubbiin dhumeera walumaa gala. Doktor ani dubbadhu waan ta'u hundayyuu gochaan hin godhaa. Asichi lammatan dubbadhu. Dubbiin keessa naa ta'eera gochaan hin godha dhugaa dubbachuuf. Kana jechuun Baaseen dubbadhu. ila dubbii isheen dubbattee dabarte illee jira carraan naa gahuuf hin callise malee. Inni maal ture walaloota abiitti yoo waan of dandeettee deemtu taate yookaan sodaa of keessaa hin qabne taate jaalallaan sodaatamuun sodaachiinis rakkoo hin qabu normaal no habi. Faayitaan immoo akkuma isiin filannoo san lamaan sii keette takkii walaloo san dhiisu takkii maqaa san jijjiiru. Amma siqee bara amma akkasii miti bara. Bakka ammaa kanatti hin deeba amma kadhumarraa kana dhufa. Naa ta'e wanti doktor jedhe guutuun deebii naa ta'e hogguu jettu. Bakka isaan lamaan walirratti darrabi inni siin jedhe santu sii ta'e yaani. Kamaara koo lamati miti ati. An dubbii gochaan hin fixan jedhe malee naa ta'e hin jenne doktor jedheera. Dubbii gochaan hin fixan jedhe. Gochaan walirratti isin darrabee isin mul'isa masaanuu isin godhee jechuun isaa akkasirra walaloo isaallee isiillee isallee. Inni si dhiisuun barbaadu kasi jaalata. Innaa kana dhiisuun barbaadne waan dhiise dhiisuu qaba ka. Aartii Oromootitti gufuu ta'aa jirta bara biiftuu ati gaafa. Aartii Oromoo isiif inni wal faarsiteef aartiin Oromoo hin guddatu hin dhiifamu. Aartii Oromoo nama biraa waliin hojjechuu danda'a dandeettii ofiitiin akka duraatti kophaa ofii hojjechuu danda'a. Dirqama isii faarsee yookaan isii wal faarsaniiti miti aartiin Oromoo kan guddatu. Ho'imee biiftuu nama wal jaalatte lamaan walitti buuse rabbi nan godhini. Ati yoo dogoggoruu baadhee tana dura abbaan giddii sirba keessa si buusee miti sirba arsii keessa. Dhiifama lamuu. Kana irraa dubbataa turre itti naakaa. Ati gaafa abbaa giddii wajjin sirbitu kan inni sitti dhiise. Ana akka dhiisuu didda harka sirraa qabaayu. Doktor abbaa giddii qofaa miti artistii biraa waliinuu kilipii bareeda hojjennee qabnutu jira. Sunis booda gadhiifame itti mee jira. Kuni amma artistii dhagahi kaannoo tokko miti. Ani yoo akkasitti ilaalle kiyyatu irra caalaa dhugaa dubban. Garuu an hojii kana in hojjedha malee akka isaaniitti waliin faarsine biqiltuu koo qorataa koo akkasiin sun hin jiru nu bira. Maaliif goosiin qaama wal bira deemtanii? Abbaan giddii miira keessa galee haadha useen siin jedhaan turre. Eega qaamaan wal bira deemtan isin bar wallahi dhugaa dubbachuuf. Warrummaa jalan jira. Ishii no jechuun jedhee jira haadha useen jechuus akka isaa kana wal jalaa fuudhaniiti miidiyaa irratti inuma hin fedhu asli. Haadha Useen takkaan jirre bu'aa abbaan giddii maqaa sitti moggaasee haadha Useen siin hin jenne wallahi dhugaadha bar. Doktora Sidiin dubbii ajaa'ibaa fidate. Eega haadha Useen. Amma gaafsan qorataan hinaafuu dhabee osoo hin ta'in waan nama aartii ta'een waan aartii saba kanaa jaalatuuf saba ofii kana waan jaalatuuf uf gadhooge obsee callisee bira tare jechuudha. Hinaafuu dhabee miti. Atillee akkasuma obsuu qabda. Dhowwee doktor dhugaa dubbachuuf dhowweera natti himtee turte
hin fudhanne maatii keetiif gaarii miti siifis gaarii miti anaafis gaarii miti biyyaafis gaarii miti itti mul'atiin keessatti mul'atiin jedhe itti meera tole naan jettee uummadatti keessumatti hin argean hin mul'anne jetti ilaala isa beeksisni sirbi abbaa giddii gadhiifamu sirba keessa jirtaa innaan lakki hin jiru Manni gaafa sirbisuun gadi namni 700 na gubdanii. wallaahi dhuguma bar amma dhugaa dubbachuun biqiltuu wajjin kana gochuun wal biran jiru halaala jira waan ta'eef tokkoof tokko ta'uu qaba. Mustahil ani inuma atum ila suni kiyya guyyaa san dhaabeechuun dadhabne haga an deemeetiin isa wajjin kilippii hojjedhu ni jirta dheengadda lisitti mee ture guyyaa dheengadda yeroo dhiyoo keessa dhagee yeroo dhiyoo Useen eenyu sirraa argate haadha Useen akkamti taate ati? dhagee yeroo dheengadda kilippii haaraa san illee hojjennu sitti mee okkee rakkoo hin qabu naan jettu. Amma dammoo anatu hin fedhu san ati feetee dhiistee ana immoo hin fedhu dhala ati wal faarsituu fi dhalaa si faarsitu hin fedhu. Si ta'a dhiista moo dhiistu? Amma ansin ciniinaatiin na dhunga jechuudha bara. Ansin waraanaatiin na hooqe jechuudha bara akkas jechuun dhugaa dubbachuuf. Ansin waraanaatiin na hooqe jechuudha. Maaliif boontaa kun doktor hin ta'u bara. Anaanaa ta'eera yoo sii ta'uu baate malee. Ilaa gabrummaa jala jiru gaafa Ani koo isaa kaayee jira bari ani amma fakkeenyaaf sababa haati xiyyaaduu maannaan itti beekamu. Gammachuu namaaf sababa ta'uu yoo dadhabde gadda namaaf sababa akka hin taane jettee na gorsiti ture. Nama gammachiisuu yoo dadhabde gadda namaaf sababa hin ta'in jette. Ani amma jara lammaa gidduu seenee bultiin jaraaleen akka diigamtu yookiin jaalaltii jara gidduu dhalattee yookiin uumamtee jirtu kun akka addaan bittinnooftu hin barbaadu. Ammoo dubbiin haala itti deemamaa jirtu kanaan jarjara kanaa yoo taate ibsuu dhufa. Yoo danda'e qorataan sultaan na amansiisu. Yoo Esuma welcome. yoo amma hin taane ani filannoo isaa kaa'ee jira waan taateefi rakkoo hin qabu. Nu beellama bakka manguddoo itti xiifanna. Hirriba malee waliin bulchine. amma doktorii isin asitti dubbattu amma ganaa keessaa naannoo lama dhugaa dubbattu. Homaa rakkoo qabu waa si deemti miti bilbilumaan sitti nyachuutti. Jiri amma dadhabde hin rafti. Sodaatiin kan isa hin jara maarre. Nu beellama guyyaa walitti deebina. Boru galgal.